akka sammuun koo jedhutti hin beeku. Akka naannanoonni koo jedhutti garuu eeyyee. Maaliif yaaddu? Ati waan tokko akkana jalaa taatuun barbaadu. Maaliif hundi keessan akka istiin na yaaddu? Ani bar nama fayyaa guutuu qabudha. Ani naaftuu miti. Lilli. Maaliif? Wayyo, hin beektu mooti. Ani waan beektuun se'e. Sababni keenya inni ijoon inni guddaan anatu isheetti dhiyaata. Jechoota toora naqattee garaa nama laaffifachuuf dhamuu nama numa keedha. Kana irratti immoo itti fayyadamuu caalaa jechi sirriin isaa wanta sana balleessu jechuudha. Lataan jedhama. Abbaa qabeenyaa riil isteetii fi dhaabbattoota garaagaraati.